السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتم فيا أنا قاعدة تججبات تجولين رومو جرتني ججبات تاني بقنا قاطع تاني كان نسنين جر يوتيوبين كن حرادا ماتي سنوفتا نغرغارا isinin jennaa ga yuutuubaradha maal ijoolleen yuutuuba banachuun keessanii qallaaliidha yuutuuba banachuun qallaaliidha maal midhaamni jettanii garuu yeroo hunda isin hordofna isin warra miidiyaa gurguddoo jechuudha. Kanaafuu jechuudha yuutuuba keenya kana nuuf guddisaa isin jenna please nu gargaara. Gaalalam mana namaa keessa dalaguunis ofii fi dalagatanii buluu gaariidha. Kanaafuu jiruun biyya ormaa kunis dhaqaara geessinuu gameera. Deemee yuutuubara kana nu guddisaa isin jedha. Kanaafuu akkas gayaa obboleeyyan Oromoo yaalmaan Oromoo. Kana gaawwantan naammoo waan beekumsa keenya hamma waan beenu inshaallah yuutuubarii kanaaf waa hedduu inshaallah qophiirra jirra. Kanaafuyyuu nu gargaaraa yuutuubii kana akka nuuf guddatu nuuf taasisaa isin jenna inshaallah. Egaa hundi keessanuyyuu gaa baay'ee miidiyaa baay'ee na hordofaa garuu shimeemaan kan jedhamu baay'ee hagalatoomni wallaahi baay'ee nama gargaaree ture. Gargaarsi isaa kun maali yoo jettanii yuutuubni akkanatti banamaa ijoolleen shamarran dhiirtinis maaf yuutuubara banattanii ittiin xaqqamamne jedhee jechuudha. Baay'ee dubbata ture miidiyaa isaa kana baay'ee hordofa ture kan shimeemaan kan jedhamu hin beektu sin hundumtuu hin beektanii. Kanaafuu baay'ee hagalatoomuu isiniin jedha. Yuutuubiin kun haaraadha. Subscribe, share, comment godhaatii waan nu hin beekne irratti nu gargaaraatii kana hojjedhu jedhaatii nu jajjabeessa isiniin jenna gaa. Kanaafuu akkasii gaa nu jajjabeessaa nu gargaara yuutuubiin kun nuuf haaraadha isiniin jenna. Kanaafuu gaa inshaallah gara fuulduraatti jajjabina qabna isin yoo nu gargaartanii sheerii kana nu gootanii laayikii kanas nu guddiftanii jettanii inshaallah waan gaggaarii waan nuuf ta'u inshaallah fuuldurattis qabannee ni dhufna isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.